sababa jechuudha namoota quufoo yaani biyya isaa keessatti waan gaarii hojjetee hin beekne biyyaafis bu'aa hin qabne maatii isaafis bu'aa hin qabne nama kaayyoo hin qabnetu jechuudha nama kaayyoo qabu nama maatii isaa gargaaru nama miskiina meeqa gargaarutti gufuu ta'eetiin jechuudha biyya ormaa keessatti namni kamiyyuu biyya ormaatti mataa isaa gadi qabatee hojjetateetii gala jechuudha garuu baalageen immoo maqaa biyyaas balleessiti maqaa maatiis balleessiti miskiina meeqattillee gufuu taate akka kanaatti isa biyya keessatti baran fudhatanii dhaqanii biyya ormaa keessatti illee ilma namaa lubbuu baasu ilma namaa ajjeesu jechuudha araba ajjeesuu jechuun immoo har'a baay'ee akkam akka ulfaatu baay'een keessan hin beektu sababa kanaatti jechuudha qewwixiin biyya kana keessatti ka'e madaamiin illee isin warri Itoophiyaa mujrimaa isin warri Itoophiyaa dhiiga namaa dhugduu isin bakka waan isaan jedhanii nu arrabsan ilaalcha isaan nuu qabanillee adda'a jechuudha nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa har'a maal isinii fidee dhufe yoo jettan jechuudha dhugaa waan baay'ee nama aarsu gurbaa waa marxoo uffatu tokko jechuudha sabaan oromoo ta'ee wayis immoo amaara ta'een isaa hin beekamu suurri isaa asirratti argitan kun jechuudha namoonni baay'een garuu suuraan isaa akka hin mul'anne dhoksanii viidiyoo irraa hojjetu jechuudha argitaniitu tiktookii irratti wantoota gidduu kana biyya Saudi Arabiyaa keessatti adeemaa jiru jechuudha kanaan dura akkasuma lammiin Itoophiyaa gara deemanitti araba yoo argan qaa godhanii ma ajjeesu namni tokko jechuudha gaafa biyyaa bahu fuuldura isaa fi duuba isaa maal akka jiru obsa akkamii akka qabaatee biyyaa bahu biyya ofii keessattuu namni mataa isaa gadi qabatee jiraata jechuudha biyya ormaa keessatti immoo hangam yoo jagnoomte hangam yoo humna qabaatte illee gadi jettee buluu qabdi sanumatti aansuudhaan jechuudha koomentii tokkoon arge isaan jalatti jechuudha mucichi gaafanni araba ajjeesee badee naannaa Makkaa fi Xaayif gidduutti kan inni araba ajjeese jechuudha araba sanuu araba ajjeesuu jechuun inni ulfaata jiru ofiis jiraachuu hin dandeessu walumaa galatti araba ajjeeste jennaan jiraachuu hin dandeessu bakka totaal walumaa galatti akka namicha sanaa ni duuta atis duuni namicha salphaadha hankee xurra ulfaata dararaan dararamne dararaan taane dararamtee duuta jechuudha inni kun immoo maalirraa kan ka'edha obsa xiqqoo ishee dhabuurraa kan ka'e jechuudha lubbuu namaa baasu obsa isumarrattu immoo namoota harki isaanii dhiigaan boorrajjii ta'an maali yoo jettanii ifama sinirratti hin qofa'e malee jechuudha dhugaa waaqaatii namni lubbuu namaa baasu fuula namaattis fuula rabbiitti fuula waaqayyootti gaarii miti namni tokko immoo chaalenjii meeqa darbee hiyyeessa meeqatu biyya kana keessatti guddachaa jira hiyyeessa meeqatu sababa gurbaa kana barbaacha jecha gurbaa kana nama tokkittii kanaaf jecha nama meeqatu har'a hidhaa keessa dararamaa jira nama meeqatu takkaatti qabame jechuudha keessaafu namni waraqaa qabu namni waraqaa hin qabne naannoo Jiddaa Madiinaa akkasuma Xaayiif akkasumallee immoo Riyaaditti darbe jechuu gaafa agahanii gurbaan kun Riyaad galeera jechuu ageenyaan silaa biyya kanatti karaa baatu takkallee hin qabdu abadan guyyaa lama guyyaa sadiillee haa okatullee malee jechuudha lubbuu namaa baastee miti qoricha takkittee gurgurtee nan ba'uu hin dandeessu jechuudha kanaaf of eeggannoo godha warreen waraqa qabdanis warreen qabnes mana ijaazaa keessatti walumatti qabamaa jiru jechuudha sababa nama tokkittii kanaatti hiyyeessa meeqa qabamee hiyyeessa meeqa hojii isaarraa dararamaa jira jechuudha namoota daabboo gogaa nyaatanii namoota aduu keessatti yeroo aduu keessatti yeroo qorraa biyya kanaa hin beektu kana keessatti maatii isaa gargaarrachaa jiru rakkatee jechuudha biyya chaalenjii hedduu keessa darbee biyya kana erga ga'eet immoo sababa baalageet immoo qabamee kan gara biyyaatti dacha'aa jiru nama tokko nama lama miti kun kana jechuun immoo gufuu biddeena ilma namaa jechuudha gufuu biddeena ilma namaa biyyi keenya illee ni arrabsamti mee junuu biyya adda addaa mee ilaala biyyoota kana keessatti jechuudha namoota sabaaf sablammii kan biyya kana keessa hin jirre hin jiru dhugaa dubbachuuf doktora irraa kaasee barsiisaa irraa kaasee aamiloota kanneen akka adda addaa irraa kaasee biyya kana keessa persentii 90 ol lammi biyya biraati jechuudha. Persentii xiqqishuudha namni biyya kana sabni biyya kana persentii xiqqishuudha jechuudha. Saba biraat as keessatti hammatamee jira. Garuu immoo kan maqaan nyaatu
kan nama ajjeesuudhaan beekamu, kan badii balleessuudhaan beekamu, kan sagaagalummaadhaan beekamu, kan qorichi adda addaa harkatti qabamu, kan alkooliin adda addaa harkatti qabamu lammii Itoophiyaati jechuudha. Kanaaf amma Itoophiyaa akkasitti akka udaanitti nu xireeffatan jechuudha. Nuti warri mana namaa keessa jirullee kabajaan qabu. Hin kabajamu. Haati shakaalti kee hagimeen shakaalaan kee eenyuuti Itoophiyaa uyi akkas nu jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hojiidhaan nuti namaa ol. Dandeettii nuti qabnu namaa ol. Garuu sababa baalagee tokko tokkotti akkanatti akka funyaanitti nu xireeffata, akka shintibeetitti nu xireeffata namni jechuudha. Bilginnaa keenyarraan kan ka'e hunda miti. Kan hojjetatee maatii isaa gargaaruuf tattaafatee biyya kana dhufe jira. Akkuma manatti barsiifatame namni hundiyyuu akka haati abbaan ofii guddifate akka naannoo isaatti guddatetti jiraata jechuudha. Asittis dhufanii baaligennatii akka kanaa hojjetaniiti gufuu namatti ta'u jechuudha. Namoota baay'ee nama tokko lama miti jechuudha. Kan dawwalanii walitti waaman abashaan bakka kanarraati abashaan kana gochaa jirti koottaa shurxaa jedhee walitti waamullee lammii makeenya jechuudha. Kan wal gurgurus lammii keenya, kan nama ajjeesus lammii keenya. Silaat immoo maal nuu hilu jettaniiti. Maaliif yoo jettanii kan keenyu Oromoof Oromoon iyyuu sabni iyyuu utuboo Itoophiyaa walumaan iyyuu muka walitti qabu. Baga afaan keenya dhagayin garuu isaan. Silaatu afaan keenya dhaga'u ta'e dhugaa waaqa nuttuu muka qabu. Rabbuman nu eega malee jechuudha. Waaquman nu eegeen bulchaa jira malee akka gochaa keenyaatti biyya ormaa keessatti kan muka nutti ka'anii guyyaa tokko biyya isaanii keessa guyyaa tokkotti xaraganii nu baasanii jechuudha. Obsa qabu isaan jarri kun. Eeggadda mucaa Itoophiyaa reebanii jennaan viidiyoo waraabamee mucaan Itoophiyaa akkam reebame jedhanii sabni biyya kanaa ka'ee jechuudha. Araba sana hiisisanii biyya isaa keessatti. Silaa otoo hankeenya eenyutu gaaf tokko as bahee waa tokko jedheera. Yeroo Oromoon Oromoo ajjeestu, yeroo lammiin ishee ajjeestu karaatti muka walitti suuqan maal wal godhan argitanii tun beektu waan haaraa miti. Yeroo kana lammiin keenya tokko as bahee namni kana hojjetu nurraa haa adabamu jedhee namni adabameeru hin jiru. Garuu arabni tokko eeggadda lammii keenya gaafa reebu lammii Itoophiyaa imbaasiin Itoophiyaa namoonni miidiyaarra jiran hundi birirri jedhani akkasumallee lammiin biyya kanaallee akkamitti miskiinni biyya keenya keessatti dhufee asitti reebamee akkasitti nu salphisa lammii keenya namichi kun akkamitti lammii keenya arrabsiisa lammii biyya Saudii jedhamne akkamitti arrabsamna. Saudiin nama nyaachisuun beekama, nama kabajuun beekama, safuuf aadaa isaa eeggachuun beekama jedhaniitiin namichi kun akka inni hidhamu deeggarsa godhan isaanillee. Hin hidhamee maallaqallee baase jechuudha. Akkasumas immoo madaamiin tokko shaqaalaa tokko gadi baastee abaayaa uffatanii ishee lafarra goototan argitanii. Miskiin akkamitti akkas goote jedhanii birrii 20 meeqaan adabamanii shifeerri sun madaamiin sun ishee madaamii wajjin goototti walitti hidhaman. Kuni maali? Maqaa biyya isaaniif jechuudha. Kan keenyi immoo as uftee kaayyoon qabdu ilma namaa qaa gootisuma achitti barte. Yara Yuudaa dhugaa waaqa kun Yuudaadha. Namni dhiiga namaan dhugu garuu namni foon namaa hin nyaatu Yuudaadha. Kanaafuu namoonni biyya ormaa jirtan baay'een keessaafuu warri Saudii jirtan of eeggadha. Lammiin nama kaanii joo gadi jedhee waan itti laatan nyaate, waan itti laatan hojjete, waan ajajame hojjetate afaan isaa qabate inni mana keessaas haa ta'u, aamila isaa ta'u afaan isaa qabate hojii isaa hojjetate gara biyya isaatti gala jechuudha. Kan keenyi quufa dandeenya. Quufni akkana beeqa sumunii hamma sumunii tokko quufni nutti fennaan garraaf kalaas of hin beeknu jechuudha. Hanga gaafa of barruutti ulfaataadha amalli keenya jechuudha. Amala keenya wajjin namni jiraachuu hin danda'u. Tumamanii yoo akkasittiin dararamanii irra jalaatame qananiin jaallatu namni biyya keenya jechuudha. Yoo hangam dararamte yoo sitti baqqa yoo hafe yoo birrii kee nyaate yoo ta'e dhiisi birrii kee dhiisii deemi. Birriitu si fidatu hin taane situ birrii fida. Dhiisii deemi ilma namaa ajjeesuurra maal si gashi. Tokko komintii jalatti maal jette beektaa? Isinillee nama tokko jirtu ganaan walitti xaragee nama jaashee xarageetiin badeette dubartiin tokko waan sin garramu. Dhugaa waaqayyoon siniin. Kun warra akkasiiti bara. Ahaa isheenuu akkas jettee ani maalan jedhe hin baatu. Biyya kana keessatti immoo nama ajjeestee akka biyya keenya
akka horii dallaban kaahanii daabboo si nyaachisanii sin dallaban jaallattus jibbitus gadi baasanii morma quruxxa godhanii sirraa darbatu. Dhugaa waaqa si'a lama sitti hin deebi'an. Saba funduratti si baasanii firri godhanii gara si buusu si'a takkittiidhaan gara gajaraa tokkittiidhaan jechuudha. Kanaaf maattan kana go'e jettee gaabbita. Dubartiis ta'ii dhiiras ta'ii biyya ormaa keessatti mataa kee gadi qabadhu. Yoo carraan keessi jiraachise hojjetadhu gara biyya keetti gali. Yoo ta'uudhaa baate hoo akka harka kee kennadhu ofiisisii biyya keetti gali. Kanarraan ala maqaa miskiinota hin nyaatiin maqaa biyyaallee hin nyaatiina isiniin jedha obsa qabaadha. Hin darba waan hundumtuu hin darba. Wanti har'a isin aarsu wanti har'a isin dararu hundisaayyuu takka ture akkuma bishaan yaa'u. Bishaan yeroo ufu waa hunda gototee dhufa. Garuu yeroo darbu tasgabbaa'ee yaa'a tooraan jechuudha. Aariinis akkasumadha. Kanaafuu yoo wanta tokko aartan namatti faana isaa ta'u maallaqa keessan irratti isaa ta'u dafqa keessan waan ta'eef na aarsa maallaqa koo dhabuurra kan jettan waa hin murteessina. Keessaafuu lubbuu namaa irratti murteessina. Namni isiniif falmu hin jiru. Waa'ee lubbuu namaa irratti hin jiru biyya kana. Daabboo nyaachuun hin jiru. Mana hidhaa keessa taa'anii qallabamuun hin jiru. Never ever. Kanaafuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa dogoggora yoon qabaadhe. Na of kolchaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Warri Saudi Arabiyaa of eeggadhaa please.